Duulli filadhaa dubartoota qofaa hirmaachise magaalaa Finfinneetti adeemsifameera. Duulli filadhaa kanarratti argamuun ergaa akka dabarsan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee paartiin badhaadhinaa guyyaa filannoo marsaa 6ffaa injifatee eegalee fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf hojii bal'aan hojjetamuu kaasanii seektaraalee garaa garaa keessattis hooggansa oliitii hanga gadiitti dubartoota hirmaachisuun bu'aa qabatamaan argameera jedhan. Akka magaalattiitti ammoo soorata barattootaa dhiyeessuu, iddoo tursiisa daa'immanii ijaaruu fi kan biroodhaan dhiibbaa dubartootarra jiru xiqqeessuun danda'ameera jedhan. በእነኚህ 5 ዓመታት የእናቶች ጫና እንዲቃለል waggoottan shanan darbanitti dhiibbaan haadholii irra jiru akka salphatuuf ijoolleen isaanii karaa walqixa ta'een sooratanii akka barataniif daa'imman isaanii bakka olmaa akka argatanii fi harmoliin mucaa kiyya eessan ka'a jedhanii osoo hin dhiphatin hojii isaanii irratti akka xiyyeeffatan taasisuun danda'ameera. Kana malees daa'imman qe'ee isaanii keessa akka fedha isaaniitti taphatanii akka guddataniif waan hedduutu hojjetame. Dargaggoonni lafa araadaa garaagaraarraa bilisa ta'uun akka guddataniif bakki olmaa dargaggootaa sadarkaa isaanii eeggatan ijaaramaniiru. Dargaggoonni hojii dhabanii taa'uun maatii isaaniitti yaaddoo akka hin taaneef dargaggoonni carraa hojii akka argataniif taasisuun danda'ameera. Carraa hojii akka magaalaa Finfinneetti uumameen dubartoota fayyadamoo taasisuuf imala dheeraa deemneerra ka jedhan Aadde Adaanech. Hojii hanga ammaatti magaalattiitti uumame keessatti dhibbeentaa 51 ol kan fayyadaman dubartootadha jedhan. እስከ ዛሬ በፈጠርነው የሥራ ዕድል ወደ 2 ሚሊዮን በሚሆነው ውስጥ 51 እጁን የያዙት ሴቶች ናቸው። በዚህም ደስተኞች ነን። hanga arraatti carraa hojii uumneen namootni miliyoona 2 ol fayyaduun danda'ameera. Kana keessaa dhibbeentaan 51 ol fayyadamoo kan ta'an dubartootadha. Kanaanis hedduu gammanna. Akkuma beektan yaadamni siyaasaa paartii badhaadhinaa propagaandaa yookaan haasaa qofaa miti, hojiin mul'isuudha. Siyaasni paartii badhaadhinaa hojiidha, biyya jijjiiruudha, dubartoota fayyadamoo taasisuudha. Kana milkeessuuf ammoo daandiin isaa ida'amuudha. Mallattoon paartii badhaadhinaa nadoo qamadiiti ka jedhan Aadde Adaanech yoo paartii badhaadhinaa filattan Itoophiyaan gara fakkeenya guddinaa fi badhaadhinaatti ceetiis jedhaniiru. ቀናት በቀረው ምርጫ ብልጽግናን ብትመርጡ ብልጽግና እንዲመረጥ ስታደርጉ ኢትዮጵያ ወደ ተምሳሌት ሀገር ትሄዳለች. filannoo guyyootni muraasni hafanitti badhaadhina yoo filattan akka filatamus yoo taasistan Itoophiyaan gara biyya fakkeenyummaa qabduutti ceeti. Nageenya mirkaneessuuf hojiin eegallee guutuu ta'a. Badhaadhinni akka warri nageenya ofii booressanii deebisanii nuun ittiin hamatan miti. Nuti warra rakkoo keessa teenyee biyya ijaarruudha. Rakkoo keessa teenyee erga kana hojjannee haala mijataa yoo argan kanaa ol biyya jijjiiruu dandeenya. Nageenyi Finfinnee jiru guutuu biyyattiitti kan mirkanaa'u ta'uu isaan isinitti himuu barbaada. Dabaluun yoo badhaadhina filattan firii paartiin badhaadhinaa buusaa jiru dubartoota hunda bira akka ga'u ni taasisnaas jedhaniiru. የብልጽግና ፍሬ በእያንዳንዱ ቤተሰብ በእያንዳንዷ እናት ጋር እንዲደርስ በብዙ እጥፍ ከዚህ በላይ እንተጋለን. Firiin badhaadhinaa maatii hunda keessatti harmoolii hunda bira akka ga'uuf kanaa olitti dachaan guddisuuf kan amaanu ta'a. Damee hawaasummaa garaagaraan dubartoonni akka fayyadamoo ta'aniif ni hojjanna. Kanaaf yeroon dhufu badhaadhina waliin ifaadha. Yeroo itti aanuttis akkuma waggoota 5 darbanitti raawwanni iddoowwan murteessoo ta'an dubartootaaf kennuun bu'aa caalu ni galmeessina. Yeroon itti aanu paartii badhaadhinaa waliin ifa ka jedhan Aadde Adaanech hirmaannaa dubartootaa mirkaneessuuf filannoo bara kana irratti mana maree magaalaa Finfinnee fi mana maree bakka bu'oota uummataaf bakka buutota dubartootaa lakkoofsaan hedduu ta'an dhiyeessuudhaan kan paartii badhaadhinaatiin dorgomuu hin jiru jedhan. Kun ammoo hirmaannaa dubartootaa guddisaa jirraa kan jennu kan waadaa qabatamaan mul'isaa jirruudhaas jedhaniiru.